Biga fatandur. Atimmo miliyoona tokko tuqaa jaa'u kan miliyoona tokko kuma dhibba ja'a jechuudha. Kanatu funaaname jette kun akkamii achi kaanetti humnaa ifa godhe. Kan funaaname miliyoona tokko kuma dhibba ja'a. Achi ka'ee Mubaarik kuni gizee mucaan dhuftee as taa ziyaara teessu. Miliyoona tokko kuma dhibba ja'a. Mucaa situun gaafate. Miliyoona tokko kuma dhibba ja'a san. Akkamitti argite jechuun akkaawuntii haadha irra gale. Jechuun akkaawuntii irratti argite moo namatu sitti hime fakkeenyaaf adda baase jechuun akkam waan isaa kan akkaawuntii irratti hin biran taara mobaayilii koo kanaan inni godhaa ture qaalitti viidiyoo qaalitti amma waan dhukkubsatti himataa turte. Okay, eeshi haadha bira turte jechuudha. Haadha biran ture haadha gisee sin ajjirtu viidiyoo gochisiiseen dhaggeeffachiisaa ture. Okay, maallaqa akkaawuntii irra galuu sitti himaa ture jechuudha ilaale. Itti maan ture. Okay, itti fufu. Itti maan ture achiin isin Addis Ababaa geeffamtee booda immoo booddee giseesii tokko achiin isii fuudhee achii Itoophiyaa biibgalchee Mubaarik. Asitti maal ture beektaa? Asitti mobaayil baankingii banii mobaayil baankingii dhaqee bansiisinaan jedhamnaan mobaayil baankingii hin bansiisuun jedhe maaliifi jennaan haadha saarraa kana gaafachiisee ishii saarraa iyyuu gaafadhee mobaayil baankingii banuu wayyaa lakkii wayyuu akka hin bannee naan jedhe ishii jedhee niise. Tokko jedha achiin hin banu jedhee niise amma innasiin Itoophiyaa biibdhayitee galtu Mubaarik kun dhaqee birrii 700 ofirratti dabarfatee Turkii deeme. Turkii deeme. Birricha irraa jechuudha. 700 birricha irraa ofitti dabarfate. Birricha irraa ofitti dabarfate. Siigalee birricha irraa inni ofitti dabarfatu. Birrii ofitti dabarfatee kee achumaan deeme inni Turkii. Turkii deeme achi isiin achi baatee mana hakimii sana baatee hoteela galte. Hoteela galtee achi nyaata sii barbaachise nyaataa turte achi baate. Achi isiin akka rabbii taate. Booddee birriin achi mana Itoophiyaa biibsanaa baasu dhibeennaan sheetamaam birrii 500 liqeeffatanii danaataa sana nuu fidanii ilmoo wajjin dhufani. Yennaa dhufanu birrii 500 sana amaanaa namaatii fuudhee dhufe liqeeffadhee boodatti deebisee dhufe. Hamma birrii kana naa kennaa mana murtii kunoo Maastar Sharafuddin jira. Dhaqnee mana murtiitii waa hunda finnee isa sa'aatii 5 maalitti sa'aatii 2 3 wayitti dhaqne achi sa'aatii 12 maalitti baane achi wanticha finnee isaanii immoo barattoota amma qaxaramnaan bulanii achi isaan barattoonni amma isaan geessinee jimmaa geessinee gaggeessinee dhufne tokko jedhe. Birriin 500 suni birriin 500 sunoo birrii kan isin opereeshinii tokko godhamte walitti kan kaffalame. Birriin 700 sun eessa dhaqe? Inni qoricha minaaminii kaffalee kan ishii kan mana nyaataa ta'u warraa baasu. Amma baase hin himne. Caalam jedhee tan dhaggeeffataa ture. Achiin birrii asabuu dhedhee mucaan as jirti taaziyaarraa kaatee birrii asabuu dhedhee mucaa Finfinneetti waamna geessee jimmaan geessee ayyarii kaayee achi addeebi'e. Galgala sa'aatii 2 maalitti dhufe akkatti gali tokko jedhe. Hamma mucaa gurbaa wayii jira Addis Ababaa kan jiraatu ijoollumti saqqaa jechuudha. Asin godinyaa kootiin dawwalii fi mucaan kun qophaan ergaara sheetamaamee adaamaan jira jedhaaranii dawwalii fi mucaa kana akka inni fuudhu godhii jedheeniin akka inni fuudhu godhi mucaan bakkeetti hafteenna mucaa sana dawwalee birrii raayidii ergee fi dhaqee mucaan achitti salaatee magriiba eegaara. Nenna mucaan naqu jarri Mubaarikiif seenaan immoo dhaqanii mucaa fuudhanii ba'anii. Dhaqanii mucaa raayidii fudhatanii ba'anii. Siigalee mucaa raayidii fudhatanii ba'anii. Amma mucaadhaaf hin dawwale jara Mubaarikti na fuudhee galee ishii jedhee niisee rakkoon qabulee niisee bulee amma nan dawwalee fi baroo jira minaaminaan jettee nasiidhaa dawwalee na rakkoo qabulee bultii sadii bultee akkana bultee booddee seenaadhaan wal lolan. Hawwata tokko wanti inni osoo hin jiru laan eenyu waan akka godhee sodaadduan. Akkas dhugaa dubbannaan dhugaa jirtu anarra dhibaana eenyu iyyee maan ta'e waa tokko wanti sodaaddu jiru iyya namaatiif sodaa bootaan qabuan
Iyyin jiru bar dhugaa qabaannaan abbaa feene funyaan qabne of jala diriirsina hoo dhugaan jiraate garuu dhugaa malee hin dandeenye. Kanuma dhugaadha. Kanuma achi mucaalaa dawwalee kana birricha wasaba taartaadha ixeenyu taartaadha. Mucaan akkuma itti mattu sodaatteetti haqee waan himoo ta'e. Mucaan birriin basana iyyuu asaba birriidhaan kan itti ajikaatee Addis Ababaa deemte birrii waan sabaddaadha. Birrii 1700 jechuudha birriin wacii itti baasee sabaddaadha. Achi dhaqanii sheetamaamiif isin dawwallee isaan immoo isaan eennan dawwalu isaan amma hojiirra jira minaaminaan jedha ishii jedhe maa jedhe isaan itti dawwalee man dhiise tokko jettee booddee mubaarakis dhaqnee biricha sin hassabnan jenne mucaanyoo ta'e asitti tuu sin atteessu tikkeettii sii kuteera jedheeni mucaadhaan kan kaayiroo gaafateeyyuu hin deemtaan hojii hin deemtaan jenne. Hadha mucaan kun ummata kan birrii buuseef ummata kana gaafateera fuudhee deema obboleessa kootiin kaa godhee dheedhee gaafateera waan hin kaammoo viidiyoo isaa dhaggeeffataan ture am birran jiru dhaara isa jimmaa inni wajjiniin Addis Ababaa kaanii dhufanii ni kaa godhee deeme inni. Abbaa waa meetu. Tokkummaa. Kanaafuu. Tokko jedhe. Naafichisiis. Yoo dheerate. Naafichisiis. Ana ijaabbootaan qabuun. Bakka biriittan deebi'a. Mubaarak akkana goonaa qoy. Namicha kabajaa laasee. Osoo baajirtaa hin sobdaa. Guyyaa lama fuula jimmaan jira. Wanti hin sobin jiru. Ati saagiraagee jetteeti. Qaama wal arginee dubbannaa. Kabajaa naasee. Qaamaan kuntus maalla gochuudha. Minim mattaamataa nagara. Kabajaa naasee. Naafsiisi tokkodha. Dubbii dhugaa yoo qabaanne miiraan hin deemu. Oo dubbii dhugaa qabaanne. Kanuma. Waa'ee maallaqaatiin eebii dhaggeeffadhaa. Waa'ee maallaqaatiin haadha amma asirratti baame miidiyaa irratti haasa'amu rabbi raamataa godhamu haasa'uus hin barbaanne. Inni haadha amaanaa jedhu jechuudha. Haati uummata Oromoo hundaaf kan isin amaanaa kennan. Waanuma maallaqaa bitate. Waa'ee maallaqaa bitee. Waa'ee maallaqaa bitee waa'ee deemsa irra gaheera. Waa'ee maallaqaa irraan deebii kenna. Maallaqa haasaan shaffaniin ammas taanaan haasaan shaffaniin. Maallaqa fixeera jedhu wennaan fixe dhimma biraattanuu maa sagalee ofirkaan qaba dhimma biraa baranis kunoo bilbila kana keessaan qaba sagalee. Xumurameera. Miilee tokko 1,600 achuma irrattan deebii qaba. Gaaffiis qaba. Naa obsi. Dhumee miilee jedhu. Okay, maal taate? Obsati. Biraa deebiseen kaa. Obsati Mubaarak. Waa'ee mucaa. Ayyee waan isa gaafa. Ani boobootaan qabu kasiin haasa'uudhaan. Akkasumatti dhugaa qabda taanaan dirqamatti naasoftu. Dhugaan jira taanaan. Kanuma. Dirqama bara. Inni ijinaan immoo boodan qabu. Wal arrabsuun hin jiru. Yoo iyyees rakkoon qabu jedhati sagalee ol fuudhee. Yoo iyyees wanti hin jiru. No, sagalee ol fuudhee sodaati. Ati tokkoffaa irratti dhaggeeffadhaa uummata keenya. Tokkoffaa irratti mucaan kun firasii akka ta'e maastar Sharafuddin irraa nage. Fira. Isin waa dhabdee dhaabee miti kan inni firummaa isin mormuuf. Ayyee nuti qabadha. Hin qabadhu. Ani naasofne nuti. Ani hin shaffanu. Amade yeroo dubbattu hin sodaadhu ija babaasu ምናምን wanta akka kanaa sirna siraata miti nuti nama gurguddaatu walitti qabamee haasaara waan ta'eef kabaja isaaf nama kamiifiyyuu kabaja kennaa sirriitti haasoftee nullee jechuudha akka dhaggeeffannu inni illee akka dhaggeeffatu gochuu qabda. Ija babaasuun sodaadhu as dhuftee waan hangootu ምናምን namni barree inni itti face to face waa wal godhu hafee jira jechuudha. Mataadhaan yeroo itti wal dha'uudha waan ta'eef mataadhaan wal dha'u mataadhaan dhugaa dubbachuudha kan nu barbaannu. Kanaaf jennaan maanni ammaati nama tokko hin tuqin obboleessa keetii hangafa keetii kabajaadhuma kabaja kennaa fi waan dubbattu dubbadhuu fi si dhaggeeffamu. Akkas yaa waliin soraadhaan yeroo naasa'u matamaa jala naasa'u qoy mubee. Ilmata baay'ee inuma naasoftu. Jala naasa'u qoy waa tokko ittiin jedha. Waa tokko ittiin jedha. Uma dabalee kotiyyaatti naasaa ta'e. Nan deeffadhee kaa ilaasee. Waan sittima qoy. Waan sittima yeroo sii kenninaa Mubaarak. Mubaarak. Akka kiyyatti Mubaarak waan Abbaanaa mana maree keessatti jechuudha bakka boonni uummataa inni irra keessa taa'u sina siraat xiyyaaqee yoo jedhe muummicha ministeeraatii fi afa gubbaa isaa dhaabsisee waan barbaade dubbachuu danda'a namni. Waan si gaafatu ishi jedhii deeqaa tokko keessatti nama maal taate tokko. Taasuma mirgana dhiibee. Awwaan deeffadhu qaba. Waan waraabbatee gadhiifatu qaba. Tokkoffaa irratti Eda galgala Sharafuddin mana isaatti fidee viidiyoo waraabame na qaqqabe
erga dhufee dhaggeeffadhaa bakka itti zolloomame uummata. Bakka itti zolloomame hiriyootaan dhageessanii namoota amanuu bakka itti zolloomame edda galgala Sharafuddin mana kana seenee mucaan miidhamtuudha jedhee jala muree murteessee akka inni ba'e dhuftanii Sharafuddin akkas jedhee jettanii atti gastii irraallee buusaa turtan ijoolleen intina maalan jedhe gasti buusi hin buufna jennaan noon siniin jedhaa ture gastiirratti asitti dhufee mucaan miidhamtuudha jedhe namti kudha jalaa isaa taanaan tokkummaa dubbiin baddeetti. Yeroo inni dubbatu hin haasofnean ofirraan dubbata taanaan edda galgalaas dhufee mucaan miidhamtuudha jedhee jala mureera mana koo dhufe kunoo silachitti dubbataa jirennaan dhuguma jetteetta Sharafuddin jennaan hin jennee jedhe kana haaluu hin danda'u. Erga immoo ana biratti haasee fixatee kee dhaqee mana baratee namni ajandaa kana qosoqqosee kaase dhageessanii Sharafuddin asirratti wanta jala muree isinitti himu masmara diimaa wayii tokkummaa dhimma kabajaa fi si jaallachuun na fide si kaasatan si qofa eenyuu fuudhee biin kennu eenyu nu dangiddisiisu waas gochuu hin danda'u na gaafachuus hin danda'u waan tokko nadda sinii baasa birrii miiliyoona tokkoof 600 jedhi namni kun birrii miiliyoona tokkoof 600 erga jedhe an birrii miiliyoona tokkoof 600 hin beeku gaafa isaan dadhabanii dhaggeeffadha yeroo turkii deemu jedhe birrii 700 dabarfatee deeme jedhe ani haati keenya mana hakimii itiyoo xabiib dhufanii mana hakimii geessee ergan doktorata dubbachiseen booda geessee tan mana hakimii galchee beellama fudhee ba'ee utuu beellamni isaanii hin ga'in namni seefuu jedhamu amma bilbilaan sinii dhiyeessa dhageessanii namni seefuu jedhamu kan haadha kana fidee dhufe kanan beeku kanan ittiin haasaa turesi dhimma haadha kana seefuu fi obboleetti seefuuti amma biyya Dubaay moo biyya ta'e jetti obboleetti yookiin dhagaatti seefuu obboleetti seefuu irraa nagaa waa'ee isaanii malee an nama kana hin beekuni dhageessanii fira isa jedhu kana amma gadi ba'e isa Sharafuddin fira godhee fide kana irra deebi'een jedha Sharafuddin tu diraamaa kana bakka dhaabbaree fira godhee fide malee waan hin barbaade haasee jennaan gaaffii qabdanu deebinaa kenna an ragaan siditti qabaan ragaan qaba nan fixadha Sharafuddin tu diraamaa kanaaf qopheeffatee mucaa kana fira jedhee fide malee mucaan kun akka inni fira taane dhibbaan dhibbatti siniif mirkaneessaan tokko jedhaa qabadha inni lammataa aseen fitadha ragaa hojii deemaan ragaan qabaa asxaatan maaliif jettan nan fitadha nama 300 jechuun ikkoo ummatan daraasha kudhanii nama taajjabaanan Sharafuddin akka inni itti fiduu isaa bare immoo mana isaa galchee gastiirra erga na biratti haasee kee mana isaa galfatee firaa jedhee viidiyoo waraabamee ilaa dhufe galatoomi fira naa fiduu keetiif anaana fayyada firaa jettanii dhaggeeffadhaa asirratti na bareechaa dhaggeeffadhaa fira jedhee maasaa Sharafuddin miti tole birrii miiliyoona 1,600 jedhame kana birrii miiliyoona 1,600 jedhame kana ani hin beeku karabbina argu haati keenya dhaqeen mana hakimii geessee beellama fudhatanii qoricha wayii kennamee fi baane dhageessanii erga baaneen booda eenyu jira na wajjin seefuu ani san beeku ollaa haadha keenyaati rabbi rahmat isaaniif haa godhu yeroo magandaati jara fidee dhufe birrii koon baasaa jira amma kana mana hakimii birrii koon baasaara hoteela birrii koon baasaara nyaata dhugaatii birrii koon baasaara sidi galee sheeminne qabee jennaan ani ofii kootiyyuu natti kadhatameen galee yaala deemudha amma chumaan argitaniitti qophaa koon iyyaa ture abdii keetachoo dhugaadha dhaqee waraabee erga ka'ee qophaa koon iyyaa ture haadha kanaaf dhaqqabaa jedhe booda utuma nu beellaman gahin haati kun dadhabani yeroo dadhabanu mana hakimii geessaa jirra mobaayil baankingii qabanu dhaggeeffadhaa mobaayil baankingii qabanu anaa birriin qabu maallaqa haadha kanaa birrii 700 obboleessa mucaa isa jimmaadhaa fidee dhufee fi obboleettii keenya jimmaadhaa fidee dhufte fudhee baankii dhaqee jara baankiitiin haadha keenya tokko dhukkuba beellamni tuun gahin dhukkufatanii maal wayyaa jennaan warri mana hakimiis birrii fidaa kottaa jedhanii erga dadhabanii amma galchina warri intiraasi warri mana baankiis haadha keenya fidii kotteedhan achumaan an dhaqee haati kun nama wakkalatan yookiin immoo namni wakkalamee fi jiru hin jiru waan ta'eef birrii 700 eeyyeen akkaawuntii kootuun taanee akkaawuntii kallattiidhaan kan koo miti kan ammoo ragaan sinii fida dhageessanii ragaan sinii fida bakka ragaan namni lama jirutti
birii kumni dhibbi torba akkaawuntii namaatti dabarsiise. Erga akkaawuntii namaatti dabarsiisee ka'ee haadha keenya kana geessee yeroo galchu onneen isaanii dhiiga dabarsu cufamee jira. Tokko dirqama banamuu qaba. Tokko immoo jabaadha. Yoo maallaqa qabaattan hin barsiifnennaan onneen isaanii tokko akka banamuuf opereeshinii gochisiiseera. Yeroon opereeshinii gochisiisu biriin jalqaba kafalee ol galchee jira. Mucaanii saqqaa tokko Nasraddiin yoo jala jiraatte abaaboon darbadhu. Nasraddiin saqqaa ijoollee naannootii isaaniif isaa waliin amma maallaqa baasaa ture. Riisitii illee nan qaba. Birrii opereeshinii ta'anii mana hakimii galanii guyyaa meeqa ciisanii birrii 300 fi walumaa galatti kananii Itoophiyaa bibitti kafale birrii 300 fi birrii 73 darasanyii waan anti qabudha. Tokko jedha. Birrii 300 fi 73 darasanyii itti qaba. Birrii 700 maqaa koo anatti dabarsiise waan ta'eef anatti darbe jedhaa fudhaa. Maaliif isaan dadhabaniiru nuti kafala waan ta'eef namatti dabarsiiseera. Achumaan birrii 300 fi 73 mana hakimiitti kafalee opereeshinii onnee isaanii opereeshinii ta'anii mana hakimii isaatti. Sana booda birrii 100 fi 25 immoo haati keenya yeroo dhufan Finfinnee xiyyaaraan dhufanii hoteela keessa isa guyyaa 3-4 ta'an jedhame guyyaa 20 ol ta'anii hoteela keessa. Hoteelli guyyaa tokkotti birrii 2,500